haramaya haramaya hay hay haramaya. Ashama harkafuni hordoftoota fi jaalatamtoota keenya harka keessumaa kabajaa qabadheetiin isinii dhiyaadheetiin jira. Keessumaan kabajaa toora bilbilaa irratti isin eegaa jira. Keessumaan keenya kun hiriyaa saahiba Mallas Zeenaawiitii fi Nigaasu Gidaadaa kan ture. Turtiin keessan nu faana turuun afeerraa keenya. Sabniin Oromoodha aaduun akka ittiin golgolooneef jarjaraan dafiidhaan oo amma saba isaanii warra hidhaa keessa jiru. Nugustichi motokon nu hafe ummanni keenya gurguddaan cuftinii dhumanii Haile Sillaasee fite fi Hamaniilik fite Mangistuun fite Mallis fite dhumanii amma tokkummaan nu hafe. Jawahar Muhammad kun nugusa Oromooti. Isa ka biyya bulchu isa saba Oromoo ol kaasu kafuu isaa gurguree garaa isaatii fi gartee jiruu isaati jala akka gabrummaadhaan isaan jalatti olleedhaaf mataa isa ol kaasee afaan isaatiin dubbatee Oromoo kanatti booda'aaneeti jarjaraan Oromoon teenya kaatee waan kana jarjaraan ummata keenya hidhaarraa hoon baafne teenya ta boodaati. Saniifuu uummata Oromootiif dhaamsa itti qabdu dhumarratti qabsoo tana finiinsuu qabanii jechuudha. Qabsoon tun yoo inni fi kadhaabbattu taate bakka gabrummaa jala deebitee jechuudha Oromoon amma booda. Deebitee sun booda khalaas waan nyaannu waan dhugnuu hin qabnu. Hin qabnu jechuudha. Dachii dhiisi waan dhugnee waan nyaannu hin qabnu hin jedha. Ayyee. Amma ilmi namaa hookaan akka namummatti jiraatan dhiirummatti du'a. Jiruu sarummaa kana dhiisaatii sossohaan isiniin ja'a yaa saba keenya. Du'a saree duurra du'a dhiiraa du'a dhiirti duute akka lubbuu Oromoodhaaf kannanii wareegamaniitu duutu caalaa jechuudha. Caala yaa. Jiruun xiyyaarra'anii gabrummaa jalatti hoon oolee jiruu saree sun hoon jiraadhe. Fool buutii kannee warra boodaadhaaf akka nugusummatti akka ilma namaatti akka haqa isaaniitti akka jiraataniin fedha. Ayyee. Ammas hidda gabrummaan nu keessa jirtu tana Hamaniilik nu keessa uumee gabroota isaa wajjin if keessa buqqasaa. Addamee isa waan ani jiru dubbiin ani dubbadde guyyaa sadii dura miidiyaa warra miidiyaa dalagu eenyu maqaan isaa miidiyaa Frankfurt. Lakki miidiyaa Minnesotaadha. OMN. لا مقايسات قبل أمي علمو خدير علمو لكي أي مكان سامي اللهم صل على محمد مين أبو مين نشوفين سكيسان سيبا سمين أبو مين هنا سكيسان سيبا سمي هنا أكيد إنجرا تليفون بالبلاشات اللي انتبه سكيسان جرو سكيسان جرا هنا سكيسان جرا موسى أكومي أيوة عثمان أكومي ها يا عثمان أكومي أيوة عثمان أكومي بالبلاشات اللي انكباتي بالبلاشات بالبلاتين ما نانجي تبيت أنا يسافيته information خديتافيته كميتي أركته نوبرة كي نو إرجع أبو أنواني سيبرة سلورون إنجرتو تسوسه إنجين وأنا دلنا أقول بانجراتي يروسي بنكا بوجه تليفون نتلو غرغار تفيت سي غرغار نانجي غرغار تمالين تنجين سبقين غرغارو جراتي أنا دبي خنا أرى أكل كوسا خيشانيتي مسريتين في أسري ساعة 4 وجين دبده أدو مسؤولين أمة أتشخيشا قراني ديما نخيشا بيتوخا بي جرماني أوروبا ولا أفريقيا ولا أمريكا خيشاو وران التنيا وجين ورد لغو في الجوجرة أنا دبي خانا إيغان دبر شبالة أمة سودارا نفتنيان هيدار راباسي وكبرات دبر شيجرة تنبودا مجاتا قوجرة رياخية توجين دبرديتين إني ديمي ورا ميديا وجه والجيك أباك تران نبوسان شيء هريرا باو تراني هريرا سمكيس دبته جري مال جانين نم سدي تجين دبيكم بروباغاندا على دبين تنجتو تي مرادي شيء إنسان وجه ولله هريرا سنيلر أسديبه منقله
Arramo kharesa ibobbahee jira. Isteepii lameen ani iddoo irraa sodaachi ture sun argamee ture. Akka tapha seenuu hin dandeenye goosisuun baddeetiin ture ani torbaan tokko dura. Akka gartee isaanii achirraa dhabamsiisu bakka biraa akka buqqaasanis dubbaddeetiin ture. Har'a inni deemee isaan wajjin kaleessa walgahii qabaachuu turanii maallaqa walitti dhufanii ilaa miliyoona doolaara miliyoona 2 ja'anii taphataa qabachuu fi gartee White House keessatti isin nama bitatanii uummanni sun akka isaan gargaaraniif maallaqa walitti buusanii jiranii hubuusan achitti uummanni kun warra akkas je'eeni hin dhufne walgahii sun dubbatti. Bu'aa sin goofne anuu shakkiin irraa qabaa nan jee Kamaal waan ati jette kun dhugaadhaa nan jee. Garri kun diina keenya wajjin dalaguu jiranii jee. Malee maaltu isaan hambisee jee. Ani dubbaddeetin sa'a 4 hin taane mucaa 5 hin taane uummata hidhaa keessa jiru fuudhanii bakka biraa dabarsanii dhabamsiisan. Dhukkuba kanallee dubbaddeetin ture. Ati dhageessi kaasee dhukkuba kana guyyaa 4 duraan dubbadde. Dhukkubni kun karaa kanatti uummata keenya fixuuf deemanii warra hidhaa keessa jiru. Kanaan hunuga argamee jira jechuudha. Arra hunu nama keenya tokkootuutu waan kana gubbarra ga'ee arra wal callisnee teenye bori fudhanii dhufa iftaanis jidamni dhufa faanii dhufa akkasitti uummanni keenya awwaalamanii reeffee isaanillee halloo. Nin dhage. Reeffee isaanillee akka laalle akka gartee isaanillee marre fuudhaati awwaalaa callisaa jiraatan akka obboleessa artiistii keenyatti awwaalanitti dubbiin isaatis akkasii booda antiin isin jaati jaarjaaraan osoo takka hin jenne osoo aduun isin hin dheene boruu ganaman ha'aati akka jirdani bakki Oromoon jirtutti ijoollee dullacha jaarteedha dardaraa hoodachiisuun sussuusanii gamticha kana achirraa hoon buqqaafne uummanni keenya dhumuun isaanii dhumuudha. Ani yaqiiniin isiniin ja'a. Kana duraas waan ani dubbadhees namni Oromoon hedduun na tuffatee dubbifiyee dhugaatti fudhanne har'ammoo hunu isheenawanii warra booyyuu jira. Muusheen kana keessaa ijoolleen haboochuu hedduun telefoon godhanii aboo dubbiin tun dubbii teetuun dhugaa taatee jettee naan jaan miidiyaa Frankfurt mucaan haja'aniin eenyu maqaan isaa Biniyaam Faja'anii ani waggumee kan guyyaa 3 guutuun isatti bilbilii ture har'a hunu isheenawee isaatu na bilbilee laayifii si dabarsaatii dubbadu naan jee qofa kiyya akkasittiin isaaf dabarseetiin jira. Garuu miidiyaa kamitti dabarsee ilaa ammaa hin beeku. Sirriitti bilbilee rakkoo wanta godhe jiraata ganaa qindeeffatee edit godhee kaameramaan gisee wanta deessee sirreessee booda wal darbaan san gamma. Maan naan jee ni beeta. Oo sodaa qabaatee naan jee laayifii soojin dubbada naan jee oo sodaa qabaatee qofa kisiifi afaan sodaan qabuun jeen hofeetti TV keessanitti illee hin dhufaan jeenan. Inni haadha TV ajendaalee kiyya cufaa qopheeffadheetiin waan ani dubbadu hedduu jiraatii hin dhufaan jeen. Ani waan inni irraa sodaadhu hin jiru jeenan lubbuu takkaan qabaan jeen laman qabu. Takkaan du'aan jeenan. Ani amma yeroo ammatti yani dhukkuba ani qabu kan wajjin xiqqoo gartee lafadhe malee nama as ta'ee biyya Awurooppaa keessatti hajiraatuudhaa miti hin jeen. Ani saba kiyya guyyaan kalee fi dheengaddaa fi amata 10 duraan eegalle hin jeenan. 72 osoo Haayilasillaas hin buune maal 68 biyya gadi isheetiin deeman. Waan ani sinjoo cufa dabarsiin jeen. Akkamitti laayifii gadhiisa jee laayifii gadhiise akkamitti laayifii gadhiisame. Gadhiisuudhaaf inni fi qaxxataa daayirektii kasii dawwalee laayifiidhaan inni sii dawwale yookaan yoo viidiyoo. Laayifiidhaan naan jee. Laayifii reediyoodhaan si gadhiise gaa. Laayifii naan jee isa bira telefoona 3-4 iyya. Lammeessa saahiba kiyya wajjin hojjechuu turre. Malla Zeenaawee. Malli Zeenaawee. Asitti 88 86 walgahii goone 88 sanbooda 90 goone 90 takka booda wal agarree biyyumatti wal agarre.
Inni nun na hidhuu ga'ee bara achitti na hambisuu ga'e. Mallas Zeenaawi? Jalaa hin baqadhee bara miilaan akkasii itti hiriira gabboo achirra karaa wanniidhaan gardagaaraa keessa deema achi naddisaatama bu'eetti miilaa shiniilee miilaan ta'e. Achiin Jibuutiin irraa nyaasa ol seene. Amma malli akkatti ajjeesan anaa itti hime. Mahdi. Wanni akka itti ajjeesanis Nigaasu Gidaadaas anaa itti hime. Maaliif mallis fi warqeen waan isaan ta'an hoo beekte ajaa'iba jettu siifin hima. Mallis Chaayinaa keessa wanni iskoolaarship bananii fi achi qara'uu ture achirraa CIA wajjin dalaguu ture. Ameerikaa wajjin dalaguu ture. Afawarq Suuriyaa keessa ture. Amma eega mangishiin CIA kun karaa tolchitee fi biyya seenanii fi seennee qabanne booda dubbiin argu ikhtilaafni isaan iddoo seenu. Mallasii fi Isaayyaas? Zeenaawi. Zeenaawi fi wanni isaan iddoo seene sun booda isaan ilmaan habooti barni beekta. Isaayyaasii fi Mallas ilmaan habooti. Namichi kun wantu nan jedhe. Dhukkuba hamma isa qabateeti waan turuuti. Ammoo Jarman sibira nu dhufaati laaluun dandeessaa nan jedhe. Ani Jarman hin jiru hin jeen. Ani Jarman hin jiru Masriin jiraati. Ani asumaan jira Masriin jiraati maal goota naan jee Masriirra. Aboo mana tokkoon jaarachuuf jiraan jeenan mun amma baatii jahanaa ta'e ati amata lama kaniin ta'an jeenas. Akkasitti isa fuudhanii wanni itti barsan biyya kana ollaa keenya tan maali maqaan ishee Buruksil geessan. Buruksilchi geessanii achumatti calisiisanii awwaalame. Nigaasu Gidaadaan jeen aboo akkana taanaa dhiisin jeen. Waan isaan si kannaniif waan isaan si kannaniif bishaanii fi dhugaatii fi waan mateewu hundugun hin nyaatiniin jeen. Magaalaa gabbuu itti addisfatamarraa waan nyaatu hin jeen. Mana mungise keessatti akkan jettee waan tokko afaan hin tuqin jeen. Ati arrabni kee arrabni ati dubbattu kana gartee faaffaaffa jettee iyitu kana kallayyaa sunaqaan jeena Nigaasu. Inni hogguu aaree na darani waan cufa afaanii baafatee dubbata dantaan qabu waan tokkoon qabu. Dubbiin kun booda sittaatiin jeena. Baatii jahan teenye dhukkubsatee mana mungisi irraa baasanii ammata meeqaalit jiraate akka hayyuutti jiraate dadhabee Oromomaatu isa gargaara sun booda dhukkubni guuttee heddummaatee fudhanii Jarman finan Firaankoort illee dhaqee isa laale namichi kun kiriipsiin qaama cufaa balleessii jira garaa. Mallisiis kiriipsumaanii ture. Amma jarri keenya kun nyaataa fi dhugaatii irraa dhaabbachiisanii dhukkuba kanatti gartee saaxilamuu malaa jechuun amma hawarraa irraa dhaaban isaan waan fedhan nyaachisuu danda'anii miidhuu danda'anii jechuudha. Kanaaf inni nuun turu bar kanaaf inni garte gabricha kanaaf nifxanyaa kunoo waan isaa kanuma. Waan isaan fidan hin goone siyaas maaliif hin ajjeesne? Maaliif hin ajjeesne? Gabricha isaaniif jala dubbii isaan dhagee jala deema. Kanaaf amma jechi walitti gubuu jiraati. Yeroon isaatti gabaabduudha. Gabaabduu fagoon deemu. Fagoon jirtuuti inni hoo heddummaate ani ammata sadiimaan kannaaf ammata sadii kanallee waan fixuuti. Garuu amma jarjaraan ati saba Oromoo kana osoo isaati uummanni jarjaraan hoo qabsoo gubbatii jabaanne keenya calanqoo calee dhiisiiti calanqoo calii sandaranii taanaa jee. Amma waan isin kanatti ani waan dhumatti dubbiitee xumuruuf adeemu tikkitti waan hin dubbaddu boru ganamallee gartee lafa afoo nuun beeku rabbiin na beeka.
takkitti waan hin argu. Ah. Saba Oromoo saba guddaa kanarra akka gartee sa'a 24 keessatti bu'aa takka akka fidaniin fedha. Sa'a 24 dabre boru galgalaa fi iftaan ganama dubbii haarayaa uumamuuf jiraata. Dhuga ajandaa kana bara isaanumaan nuun darbaa laalanii waan Oromoon jettu laalanii waan qabsoo garam deemaa jirtu san dhaggeeffataniituma ajandaa wal darban diraamaa wal darban akkasitti sagantaa siyaasaa qabsoo tana jijjiiruu fedhan. Ani maali na beekta ani nama militeeriiti. Militeeriin maal godha? Hogguma mana kana ogusu gubbaa diiguu fedhu maal godha? Waraqaanis maraacha. Ani hammana see kanine hammana keessa hombaane mana kana sirra diina sinjaan mallaqa hammana kafalu qabda mana murtii si geessan achi harkisan booda dhufanii muka tokko hawlaa dura jiru sirraa muran. Yoo dubbatte mukni kun keenya sinjaan. Simbooda ko ati gartee laafattee humna dabde. Hogguusan tiraktara isaanii fidanii mana sun sirra jiisan. Amma waan inni godhu jiru nuttanyaan kun ani duruu torbaan lama duraan itti dubbadde wanti takka godhata. Isteeppii takka godhee miti. Isteeppii kanatti Oromoon hoo callisee teesse. Kana caaluu as baasuu danda'a. Lammeessaa seena sadeessaa afreessaa akkasitti dubbita. Maaliif callisuun qabdu Oromoon? Callisuun qabdu. Caaluu keenya gartan. Osoo wanti qabne mucaan kun. Osoo wanti kun taane duratti ani isaaniif ibseetiin jira ijoollee biyya alaa jirtuudha. Warra miidiyaa qaban. Ani deeni caaluun kun kunuunoo humni isaa jabaachaa deemu jira. Saba Oromoo ummata isa dursirraa caalaa harkatti galfatee jiraate mucaa kana jabeessaa sikuritii haayaa fi hookaan immoo dacharraa dhabamsiisuun waan dhufuu jiraatu hin jeen. Dubbitti hin dhageenye amaarriin hunoo miftanyaan intalatti erganii intalti suma bira teessee dhufiinsa Oromummaa bara. Intala biyya isaati maallaqaan saba isii haa gurgurte ilma biyya isii haa ajjeesiiste. Mucaa gaggeessa fogoo ala bahee rasaasan isa dhawre. Ana dubbii kana ani torbaan tokko duraan dubbadde osoo inni mucaan kun hin duune duratti osoo hin dhawamne duratti. Lubbuun osoo keessa jirtu mana haakima keessatti onni isaa lilmeedhaan diranii callisiisan. Reeffa isaa akka kontiroolan goone akka bananii akka laalleedhaan humna mangistii nifxanyaa kanatti gartee haatiin ija isaa fuula isaa irraa bantee laalle sanduuqa sun hin ballaalle. Galgaluma sun fuudhanii ganama isa akka awwaalamu nam 10 immoo nam 15 haa awwaalamu jaaha. Oromoon maal goote calliste nama booyanii callisanii dubbiin isaa akkasitti hafi jechuudha. Jarri kunis akkasitti hafaniiti waan kan akka gaariitti xumuriitti yaa obboleessa kiyya. Geggeessiitii yaa Oromoo irra finaa jeen akka guyyaa sa'a 24 hoosinitti galte adumoo dhiite jiruun teessanis akkasumatti dhiitii. Yeroo biraan qabdanii yeroo jarjara noon kaane amma yeroo takka haa qabdan hin jiru fuuldura. Zaranzariin Oromoodhaa xiqqaa fi guddaan gabrummaa dur keessa jiru. Nicmata sunirraa caalaa waan nyaannu fi waan dhugnuu dhabuu jiraanna. Nuti isaanumaaf dalaynee isaan gabbaru malee waan nyaannuu fi bakka ciisnullee dhabuu jiraannaati yaa saba Oromoo ka'aa jiin. Abshir sitin jangan tapi kalian si olca insyaallah. Beberapa wale itu kalau kami befano beritu saya nak kali itu. Hari gal rafne bar. Gal rafne. Buya jile kan rafne. Berdubin siasa orang mutun nama raf itu namni fi kam ni toko nama dukube namni koni halka warrafu. Aku komni fi yo ni sirra murami kan. Madawi akasir rafisnetti akasitti dubbiin Oromootunis qaama akka qaamni keessa qaamni tokko madaweetti yookaan miidhametti waan nama dhageemtuuf nama raffistu sanii fi odeeffannoo hanga ammaanaaf kan ta'e kana hundaaf hedduun si galateeffadha. Yeroo biraatti dabaleenaan
Wajjin soina inshallah odeeffannoo biraatti fayyadamuuf kannita. Borganama sillala in bilbilati. Ayye. Laaleetiin waan haree hoo jiraatee isin dabeetiin isin dhaqqabsiisa. Taate ayye kamas keenya hedduu galatoomi. Godhi. بيتي يا هرمايا هرمايا